Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sagalee hubuu akkam jirtan nagaan keenya jaalalaa bakka jirtanitti sinaa qabu sagantaa teenya irraatiin haasaa ajajaan waraana waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalle Maruu Dirribaa taasisan isin dhageessifna hamma dhuma qophii teenyaatti nu waliin tura. Miseensi YouTube chaanalii keenyaa hin taane subscribe gochuu hin dagatinaa, like fi share gochuun ammoo turtiin keessan nufaanaa ta'u turtii gaarii. Amma foolii bilisummaatu Oromiyaa keessatti urgaahaa jira. Sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo kaa'atu argitu hiishkaa hanga mortaaraa arribiidii bireenota sadarkaa sanatti hidhatee meeshaalee kana Oromiyaa aangessuu, Oromoo gadadee jalaa baasuu, Oromoo ollaa isaa jiran hundumaa waliin jaalatamee kabajamee safeeffatamee saba guddicha saboota garii waliin jiraachuu danda'u tolchuu irratti bobba'e waraanni bilisummaa Oromoo. Har'aa qabsoon hidhatee jaarmiyaan hidhatee gara galma isaatti adeemaa jira. Kanaaf egaa sareen hanguma dutti gaalli tarree kabajataa hin jallatu numa deema. Wanti Oromiyaa keessatti duula yeroo adda addaa ta'aa ture nuuf hireedha ture. Hiree akkamiiti yoo jettu meeshaa keenya tuffatamaa ture sanadha dugda diinaatti fe'amee ni dhufaa ture ofidha gabbisne. Ofidha hidhachiisne diinarraa hiikkanne. Yeroo hedduu duulli gurguddaan meeshaa gurguddaan nutti bobba'aa ture carraa akka ta'e gara sanatti akka jijjiiruu dandeenyutti waan quba qabnuuf daa'imni amma jirtu. Ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti har'a qooda fudhataa jirtu sammuudha qabdi. Haleesso ijoollee harka qullaalentee gaara raastedha. Eebbiin harka qullaalellee gaaffii Oromoo hundeen deebisuu didee gara meeshaa kaasuutti ni deebbi. Sammuun harka qullaalole sun achuma jira. Kalaqni sammuu sanaa, dizaayinni sun sammuu sanaa achuma jira. Ijoollee akkasiitu dirree qabsoo jira waan ta'eef ijoolleen akkasii kun waan akkasii duula gurguddaa itti dhufe gara carraatti jijjiirrachuuf of hidhachiisa. Har'a Oromoon gara of hidhachiisu gara qawween biyya isaa keessaa bahaa turte akka biyya isaatti deebisee akka saba kamiittuu saba kamiyyuu waliin wal qixa hiree isaa murteeffatee jiraachuu danda'uutti sammuu jijjiiree duulli yeroo hundumaa akkasitti nu bobba'amaa ture uummata keenya biraa yaaddoo guddaa dhalaa ture. Nu biratti garuu carraa guddaa kan nu beekna akkasuma kanatti keessummeessaa turre. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti gaaffiin karaa nagaa dhiyaateeraafi gaaffiin karaa nagaa nuuf dhiyaate suni akka waraana gurmuu jaarmiyaa jabaa qabu saba guddaa gaanfa Afrikaa kana keessatti afaan aadaa seenaa yuunitarii ta'e tokko qabuutti akka sana bakka buuneetti miti gaaffiin kan nuuf dhiyaatu. Kanaan nuti ammoo gaaffii saba Oromoo dhaloota dhalootatti gangalataa dhufee har'a umurii kee kanarratti nu bira ga'ee shaaratuu hin dandeenye. Harka kennachiisuu hin dandeenye. Waan baaneefi otoon argatiin Oromoo kumaatama dhiiga ilmaan isaa itti gabbare sana xiqqeessuuf gargaara. Mootummaan abbaa irree kun gaafa duulaa waraana bilisummaa Oromootti jalqabee Oromiyaa seene bobba'uutti ka'e keessumaa ergaa EPRDF kufeetii asitti jabbinnaa yookaan badhaadhina jedhanii wal gurmeessanii warri bahan kun duuluma jalqabaatiin kufan. Duulli jalqabaataatiin kufanii uummata lolanii injifachuuf hin danda'a. Har'a mana namaa yeroo guddu nama tokko lama geessuuf akka fakkeenya ta'utti yeroo ajjeessu eelaa godaanni hamaa onnee namaa keessa dhageessa. Inni kun qabsaa'aadha dhalcha. Inni kun qabsoodha bineensa. Kanan beeku warri sun. Warra isaan biqilee morodee isaan tolchetu immoo jira. Dhaqaniitu warra sana waliinii akka namaa keessaa yookaan mataan dhagaatti bu'uuti itti bu'anii. Dogoggorri akkasii mootummoonni abbaa irree uuman deebi'eef isaanumaan nyaata. Boolli isaan yeroo hundumaa namaaf qotanii isaantu qotaa abbaatti awwaalamu waaqatu beeka. Itti awwaalamuu jalqabanii. Uummata nagaa Oromiyaa keessattis akka uummattoota hundumaa saboota cunqurfamoo Itoophiyaa intaayaritti keessa jiran hundumaa birattis dhumaatiin akkasii kun roorroodha dhale. Roorroon akkanaa kun immoo yeroo duutii balbala nama tokko hundumaa deemtee rurru'uttu qabsootu mana nama hundumaa seenaa jechuudha. Oromiyaa keessatti kan ta'aa turellee isuma kana ture. Namni baay'ee ajjeefame, namni isaa baay'ee gubate, loon isaa baay'ee jalaa saamame, qabeenyi isaa baay'ee jalaa saamame. Inni kun warraaqtoota hedduu dhale Oromiyaa keessatti. Sibiila kaasan malee biyyittii kana keessatti humna qabaatan malee biyyittii kana keessatti hidhatan malee
biyyattii kana keessatti qawween of kabachiisan malee kabajaan akka hin jirre, namoonni karaa nagaa waa fudhachuu akka hin jirre, amanumti akka naannoo biyyattii keessatti ta'e akka hin beekne hubatee uummati Oromoo. Uummati Oromoo yeroo hedduu hidhannoo irraa adda bahee, qawwee irraa adda bahee, qawweenii fi ulee qabatee akka gabaa hin baanillee dhorkamee hoolaa gabaa baasanii gurguranii qalanii gogaarraa baasan ta'ee garraan matee namaaf bulaa ture. Inni kun immoo isaaf hin taane, nagaa inni barbaade nagaa isaaf hin buusne. Namoonni ittiin biyyattii keessa jiraachuu barbaade naamusa jiruuf jireenya isaatii ta'uufii biti. Kanaaf warra isa gabroomse akkaataatti isa gabroomsan sanatti deebii itti kennuu gita sanaan deebisuufi barbaade. Roorroon akkasii kuni Tigraay keessatti qofaa miti, Oromiyaa keessattis qofaa miti, impaayera biyyattii hundumaatti jira har'a. Saboonni bituun biyyattii keessa jiran xixiqqoon illee sadarkaatti hidhataniiru jechuudha. Impaayerittiin abidda ramatii daaraa jala hidhamtee turte sanatu abiddi sun qaanqee ta'ee, qaanqeen sun bilbilee irra ibidda saafaa gaara gogaatti qabateeti. Namni bishaan isa nyaate hoomatti qaqqabatan fiige Oromoo egaa waa hundaatu mammaaksa beekuu ta'uu danda'u mammaakeera. Odaa darbii dubbii himaa waraana bilisummaa Oromooti gaaffii kana gaafatamee ture. Mootummaan Itoophiyaa eenyumaanuu karaa nagaa hin hirmaachifnu ka'atu keessumaa shamee maqaa jettu tokko moggaasa fi tuffii gad'aantummaa tokkoon waan dubbataa turan san. Mootummaan kun ni beeknaa boorni kadhataa jedhee ture. Hin dhufne hin turre kadhaan sun dhufe. Kadhaan sun maalirraati dhufe? Egaa humna yoo taate harka nama micciirtee duubatti waan inni harkatee irraa fudhatee harkaa qabu sana kadhattee fi hin deebisu. Aboottatee jabeessitee waan inni kadhatee harka qabdee fudhachiistee deebistee dubbarra keessa. Yeroo sanadhaa harka nagadheeseetu dhufa. Erga harka micciiranii dubbarraan gahanii harka koo gadhii fi hayyeetiin jennaan waan harkaa fudhattee harka keessatti aboottattee qabdu sana kiyya baasii jettee fudhatamu dhageessaa. Harka kennachuun ta'aatii kanatti hin jiru. Waan gaafanne waan barbaanne sana qabu. Mootummaan jiraatee mootummaa irree qabuu fi waraana jabaa qabu waliin teessee mari'attu dhugaa ka jiru. Mootummaa harka micciirametu jira. Mootummaa harka micciirame waliin haasa'uun hin danda'amu. Harka micciiramee inni aboottatee qabu sana keessaa kolokotanii baasu. Kanaaf wanti alamuu sinuu jettu kuni harka micciiramee jiru dhugaa keessa waan jiru nuu kennuu malee wanni waliin haasa'anii sadarkaa kanatti jiru. Waraanni amma gara Tigraayitti akka hin deemne sodaatee waraana bilisummaa Oromoo harka kennaaf hedduunsaa du'arraa ekeraa du'aa hambaa du'aa qarrisaa dulguutu keessaa ture hedduu baay'eessa. Du'a keessaati gattette irraa haftee hambaa du'aa warra achitti dhumate kanaati ilmaan Oromooti baay'ina. Diilaa waan ta'afiitidha mootummaan abbaa irree abiyyi sossobeetti gashuu hin danda'u. Dura sossobeetti gasheera amma lammata sossobeetti gashuu hin danda'u baay'inaan hafaa jiru. Amma jiran gariin immoo hubatanii saassoo safaa hubatanii qawwee isaanii saba isaanii keessatti hambisuudha. Impaayera Itoophiyaa keessatti saboonni hundumtuu wal ijaaraa jiru miidhaa namaa irratti dhabdee hin hirmaanneetu hafaa jiru. Hubataniitu diilaniitu jechuudha kana lamaantu jira. Ammas qaamsi'anii ilmaan kanaaf qabu deemtanii dhumatiidha. Saboonni wal ijaaraa biyya isaanii ijaarrataa jiru. Oromoon abbaan qabdu abbaan dhabsiisiina abbaa jaarmiyaa itikaa tokkotti tolfachuuf deemuuf jirra. Tolfannees jirra. Lafa jira. Oromoon qawwee keessan qabatanii gara lola kanaan dhaqiina. Asumatti qawwee keessan jabeeffadhaa. Egereen Oromiyaas boruun siyaasa Itoophiyaas akkaataatti impaayerri Itoophiyaa irraa ijaaramtee boruus rakkoo qabaachuuf deemuu malataa hundan dubbatanii qawwee kee qabdu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo dabalanii sodaatu. Warri dabalanis isinitti himaa jira. Kan barbaadu qabsoo keessatti kan immoo galuu fedhu maatii isaa gashaadha jirra. Kanan siin jedha. Gariin ammoo lolli kun Oromoo iyyuu laallatu. Impaayera Itoophiyaa keessaa sabni guddaan eenyu lafti bal'aanii biyyittiin irratti diriirsee jirtu eenyu. Eenyu fuudhamaa eessallee lamaa maaliif deemama? Karaa nagaa haa deemna yookiin jedhe dhageessa yeroo hedduu warri kana dogoggora akkasii uumuu barbaadan. Karaan nagaa yoo jiraate namni nagaa jibbutti. Har'a garuu addunyaa kana irratti amala siyaasaa yoo ilaalle mee
biyyumti rakkoo isii nagaan furataa jirtu eessa jirti immoo Oromoo hoolaana kaleessaa gochuu barbaada namni keenya. Har'a Raashiyaa fi Yuukireen ilaali. Yuukireen biyya akkamiiti? Raashiyaan biyya guddittii aannan geessu teknooloojii akkamii meeshaa akkamii sadarkaa dinagdee akkamiiti harkaa qabdi Yuukireen immoo hangam geessi. Rakkoo isaanii nagaan furataan jiran. Yuukireen immoo biyyattii guddoo addunyaa raabsu kanaa jetteen sodaatti. Hidhattee uummata ishee itti bahee Raashiyaan furdeetti yookaan jetti jennee eegaa jirru ji'oota meeqaaf wallalaa jira. Qawwee Oromoo irraa fudhachuuf maaliif namni nagaa Oromootti lallaba? Yoo nagaan jiraate immoo Oromoo caalaa kan nagaa beeku jira. Kanaaf ilmaan Oromoo qawwee isaanii Oromiyaa keessatti hambifatanii fiichi bukoo hedduutu jira. Qophii nama gaafata. Qawwee keessan fudhatanii lola isin hin laallamneen deemiinaa jenna malee lolli kun impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoon laallatu. Inni impaayerri Itoophiyaa Oromoon keessa hin jirre immoo ishee akkamii? Gaaffiin karaa nagaa yeroo tokko immoo waan nama ajaa'ibuuti iddoo namatti ta'utu adeemaa jira. Oromoo wal qooduunaaf wal xiqqeessuunaaf jaarmiyaa ititaa tokko jalatti booda dhabuunaaf yoo ani irra jira yoo an keessaa dhibe hin taatuunaaf mootummaa ce'umsaa Oromiyaa waan jettu taate Oromiyaan biyya taatu beektot mootummaa ce'umsaa impaayera Itoophiyaa keessatti arratti ta'ee akkaataan isaallee itoo naa ibsanii waan naan galleessu mootummaa ce'umsaa Oromiyaan biyya hin taaneef of hin dandeenye achitti akkaataatti kutanii mootummaa ce'umsaa ijaaranii beeku. Warri kun yeroo hedduu waraanni bilisummaa Oromoo dhufuu nutti ta'e qawwee kaayee jeche karaa nagaa fixanna. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee kaayee jennaan uummanni Oromoo walumaa galatti akka qoraanii hidhaan hidhamee ba'aan ibiddatti darbatamu. Qawween Oromoo lafa taa'uun qabu. Waardiyaa isaati. Bilisoomis qawween ni barbaadama. Poolisiin barbaadama. Milishaan barbaadama. Waraanatu barbaadama. Biyyi kamiyyuu qaba. Fakkeenya dhammasii kaasirraa. Addunyaa guutuu eenyuyyuu yoo isa nagaan furachuu danda'eyyuu hidhannoonni isa barbaachisa. Daangaan biyyaayyuu sanaan dhufaa waraanni bilisummaa Oromoo sana kaa'uu kan inni dide kanaaf waraanni biyyattii keessatti Oromoon laallatu jennu tokkoyyuu hin jiru. Sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiran hundumtiyyuu akka ollaatti Oromiyaatti naanna'anii jiru. Hin jiru. Ilmaan isaa har'a isa keessa jirti, mana isaati jirti, lafa isaati jirti, qe'ee isaarra jirti, harkaa nyaattee irraa harkaa dhundee qabsoo gaggeessaa jirti. Uummanni keessa jiru kun kanaan burjaaja'uu hin danda'u. Kan gara diidaa jiru kun jireenya adda addaa qabu, viizaa biyya adda addaa qabu immoo achi taa'eetu waraanni kun kanan laallata kanan laallatu miidiyaa harkaa qabuun haasaa yoo ta'e inni sun laga ce'uu hin danda'u. Dhaloonni sana dhaga'u, gurri sana dhaga'u Oromiyaa keessa jiru waan ta'eef. Kanaaf nuti kan deemnu bilisummaa, walabummaa fi birmadummaa biyya keenyaa tiksuuti. Yeroo isaa ga'u kanatu ta'a. Tarsiimootu jira, tooftaatu jira. Istiraatejii achi immoo taaktik and teknik. Teknikiin akkaataa barbaaddeen jijjiiramuu danda'a. Istiraatejii yookaan tarsiimoon garuu yoomuu jijjiiramu tarsiimoon keenya inni dhumaa garuma sanatti deemuudha.